Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota Fu'aad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti isin biraa haa gahu jecha eeyyanigaa Fu'aad Shown gidduu kana irra hin turre bicuu xiqqoo asirraa fagaannee turre jechuudha. Na uffulchaa jecha eeyyani daawwattoota kiyya deebi'ee dhufeen jira. Alhamdulillah isin akkam jirtu? Warri amantaa biraa immoo akkam jirtu nageenyi kiyya egaa nageenyi obboleessa keessan obbolee marfuudhaan isin biraa gahu jechuun barbaada. Har'a yaada guyyaarraa jechuudha Facebook irratti waa'ee Jawaariin wal qabatee kan inni poostataa ture achirratti baay'een nama na nyaataa ture garuu anaa fi waan gaafii natti ta'e maaliifan akka jedhe maaliifan akka dubbadhe maaliifan akkan poostate yookaan immoo dubbadhe asumattiin isin agarsiisa gara duubaatti jechuudha. Eeyyeen warri viidiyoo kanaaf immoo haaraa taatan sabskraayibii godhachuudhaan maatii keenya ta'a, maatii jaalalaa ta'a, maatii arrabaa osoo hin taane maatii yaadaan mormuu ta'a jechuun barbaada qaqqaaliiwwan Oromoo kiyya jechuudha. Hundumti keessanuyyuu jechuudha. Bakka kanarratti waan sana dubbachuudhaaf yoon badii qabaadhallee dhiifama isin gaafadha jechuudha. Dhugaatti yoon badii qabaadhe jechuudha. Haa ta'u malee ani cubbuu namarra kaa'uu hin jaalladhu yaani. Eenyuun yaada isaa mormuu hin danda'a garuu jibbaa isaan qabuun. Haa ta'u malee guyyaarraa waa'ee Jawee irratti jechuudha. Waa'ee Jawee irratti warri natti na arrabsaa maaliin naan jedhaa ooltanii jechuudha. Achi jalatti koomantii keessan baay'een dubbisaa oole jechuudha. Jaweenii manasxarii yookaan immoo mariyyaa ijatti kaatan san irratti jechuudha. Kan rakkoon guyyaa kana irratti wal fixamaa oole jechuudha. Haa ta'u malee akka dhuunfaa kiyyaatti akka nam tokkootti jechuudha. Ani Jawaarii fi wanti isin hubachuu qabdanu ani Jawaariin jibbaa hin qabu. Yoomuu jibbuus immoo hin danda'u. Yoomuu jibbuus hin danda'u jibbaas hin qabu. Haa ta'u malee wanti isin hubachuu qabdanu hayyuudha. Dura buutota keenya waan ta'aniif bakka jarrii karaarraa molqanitti garuu qabuun dirqama jechuudha. Dirqama kooti. Yaada inni irra deemu yoo hin taane ta'e akka mataa kootti ani wallaalaa nam tokkodhaaf. Wanti sun naa ta'uu dhiisuu danda'a. Kun naaf ta'uu danda'a. Waan naaf hin taane garuu harkatti qabuu hin danda'a jechuudha. Inni yookiin nabiyyii miti yookaan rabbiin biraa quraanaa wajjin nuun finne jechuudha yaada nuuf fidu yaani. Wanti isin beekuu qabdan mee sammuu keessan kana bilisoomsaa sammuun gaafa bilisoome waa hundaayyuu bal'ise yaaduu danda'a jechuudha. Arrabni bu'aan qabu. Amma fakkeenyaaf arrabni bu'aan qabu. Dhuftanii amma as koomantii kana jalatti waan hin taane dubbachuun keessan ana sirreessuu hin danda'u, ana sirreessuu hin danda'u, ana hubachiisuu hin danda'u jechuudha. Yaadaan na hubachiisu, yaadaan na moo'uu kanatu caala jechuudha. Kanatu nurraa miidhagas jechuudha. Ilma diqaalaa, ilma maadhii, ilma saree, ilma buchii waliin jechuun wal sirreessuu hin taatu jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan jechuudha. Deeggartoonni kamiin keessanuu jechuudha. Kan Abiyyiis, kan Jawaaris, kan hundi keessanuu abbaa feetan deeggaraa, anaattanuu sheexaana deeggaraa mirga keessan jechuudha. Mirga namaa sirriitti beekuu qabna. Dursa jechuudha. Dursa mirga namaa beekuu qabna. Akkuma ati Jawaariin duutee jaallattu tokko immoo Abiyyi du'ee jaallata waan ta'eef isas mirga isaa achitti kabajaaf. Akka amantaati jechuudha. Mirga keetii yaani waan barbaaddetti amanuun mirga keeti. Waan barbaadde deeggaruun mirga keeti. Yoo hin feene dhiisuun mirga keeti. Garuu waa tokkotu jira jechuudha. Amma nam tokko yeroo baay'ee duraan jechuudha ammallee waa'ee akkasii akka dubbataan jira hundi keessan ni beektu an keessan jiru jechuudha. Har'a garuu waa xiqqoo asiitiif iyyuu waa 99 naan jedhaa ooltanii waan ta'eefan isin hubachiisuufani jechuudha qaqqaaliiwwan. Ani wanti isin beekuu qabdanu isin gube miti warra jedhantu jiru koomantii irratti kan ajaa'ibeena. Jawaar bahutti eenyu gubata yaani. Namni hin gammadin hin jiraama. Wallaahi billaahi Oromoon hin gammadin jiru jechuun danda'a yaani. Akka kootti ani baay'een gammade jechuudha. Osoo jarri tokko ta'anii osoo jarri tokkummaadhaan uummata keenya hooggananii hawwii koo turesi hawwii koo immoo yeroo argus nan gammade jechuudha. Warri jibbiinsa keessoodhaan walii qabdanu rakkoo keessan waa biraati. Gandummaadha. Waan akkasiitiin sammuu keessan doomsitan waan akkanaarraa of qusadhaa jechuun barbaada. Ani isa obbolummaa isinitti bahe jechuudha. Amma an Jawaariin jibbaan qaba? Hin qabu wallaahi billahi. Hin qabu jechuudha. Garuu yaada isaa qofan harkatti qaba jechuudha. Duraanis taanaan ammas taanaan. Malee Jawaariin
galata isaa Oromoon hin qabne hin jiru. Galata isaa Oromoon hin beekne hin jiru. Dhugaadha. Oromoota of barsiiseera. Oromoota sammuu wayyaaneen doomsite. Ija banachiiseera Jawaar. Galata isaa wallaallee yaani. Galata isaa wallaallee yaani. Sirriitti hin beeka jechuudha. Galatanni uummata keenya irraa qabu. Dhugaatti sirriitti galata guddaan irraa qaba Jawaar jechuudha. Haa ta'u malee yaada isaa morma malee an Jawaarin jibbaan qabu jechuudha. Maaliif? Eenyuun hin jibba? Eenyuun hin jibba? Yaada isaan jibballee malee isa jibbuu hin danda'u. Isin hammeenyatti hin fudhatina. Yeroo namni waan akkanaa dubbatu hammeenyatti hin fudhatina. Amma kaleessa manastsarii sana ilmi namaa hinuma dogoggora. Wanti isin hubachuu qabdan waa tokko dhugaadheedhaa fudhaa waa tokko. Amma fakkeenyaa fudhannu ani yoon Abiyyi jaalladha deeggara ta'e bakka inni ka'ee osoo inni rakkoo akkuma kana waan ta'e irratti arge hin callisu jechuudha. Hin callisu. Namni waan jaallatuuf beekuu qabu. Wanti ati jaallattuuf yoo inni bawwaa deemes duuka deemuudha. Yoo inni du'es duuka du'uudha. Yoo inni samaayii ba'es duuka ba'uudha. Jaalalli kanaa miti jechuudha. Waa tokko gaafa jaallattu rakkoo isaa eeguuf hin dirqama keeti. Maaliif? Akka namni hin jibbineef. Namni akka kee jaallatu sun akka itti mufanneef maal gochuu qabda? Rakkoo isaa kana eeguufii qabda jechuudha. Rakkoo isaa kana Jawee sin jaalladha garuu si jibbee miti rakkoo kee kana sirreeffatte rakkoo maalii qaba yaani? Maal nuti mootummaa keenya anamma fakkeenyaa deeggaraa biyyoon ta'e yeroo waa tokko dogoggore yeroo inni waa tokko callifame maraataan jiru an takkaa callifnee beekna mootummaa maaf callise netti kurfataan jiru bakka dogoggora isaa nutu eeggata. Maaliif? Akka uummanni akka keenya jaallatu ittiin mufanneefiyyuu rakkoo isaa eegganna jechuudha. Isinis akkuma sana eeggachuu qabdu jechuudha. Malee amma Abiyyiin waan barbaade godheef zimmeennee duukaa rrr hin jennu jechuudha. Namni tokko si tuqeef rrr hin jennu jechuudha. Dhugaa irratti isin hirkatti hin qabnu jechuudha. Dhugaa taanaan jechuudha. Dhugaa dubbannee bulla yoo ta'e jechuudha. Isa jaalalaa, isa oromummaa, isa dhiigummaa yoo ta'e jechuudha. Isa dhiqaalummaa waliin jechuu miti keessan jiru. Yaadaan murmuu yoo ta'edha jechuudha. Kanaafuu amma Jawaar irratti manastsarii inni kaate sun namni hin dogoggora manastsariin suni dhugaa rabbii tana maaliif mormina yaa jiran? Sababan jaalladhuu fi amma Abiyyi irraa rakkoo tokko waan argin dhosku wallaahi billaahi kakadheen isiniif hima jechuudha. Masqala kuniti jechuudha. Jawaar Mahaammad jechuun musliimaa yaani. Musliima nama ustaazota wajjin kaleessa achi ooleedha jechuudha inni. Argaa jirtus yaani. Garuu manastsariin sun inni beekellee haa ta'u beekumsallee hin arginellee hin beekullee hin barrellee haa ta'u malee dhugaadha manastsarichi wuddiidha yaani. Guddummaa isaanuu yoo ilaaleera deeme. Garuu muslimaaf hin eeyyamamu sun. Hin eeyyamamu sun. Fudhaa dhugaas fudhachuun gaariidha jechuudha. Masqala ofirraa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf caammaa adda addaa waan adda addaa kana keessattis masqala kaa'aniitu iyyuu gurguru jechuudha faranjoonni. Maaliif akkana godhu jarri? Kanaan waan akkanaatiin waan jara fayyadu akka amantaatti namni itti fayyadamu waan jedhuuf amantaa jara babal'isu waan akkasitti yaadu ta'e an beeku garuu. Maaliif yeroo baay'ee manastsarii kana qofaa miti jechuudha. Waa baay'ee irra jira jechuudha. Amma osoo kaatanii uffatuma keessan kana ababaa irra jiru osoo laaltanii masqalii irra jiraata jechuudha. Akka fedhii amantii barbaade adeeggaru haa godhu jedhaa ooltanii koomantii keessan jalatti jechuudha. Jawaar Mahaammad amantii barbaadetti hirkachuu barbaadetti amanuu mirga isaati. Ammas mirga isaa dhiibaan jiruwan. Hanga garuu musliima jedhametti rakkoo musliimummaa keenya sana tokko dubbachuun dirqama jechuudha. An maqaa Jawaar dha'ee beekaa erga gaafa Jawaar bahuuti. Takkaa waa'ee Jawaar naa dubbatu argitaniittu maaliif hadhaa'anii rakkoo isaa kana himeennaan maaliifiyyuu natti aartu. Kuni dogoggora yaa Oromoo kiyya. Anamma rakkoo Abiyyi yeroo isin himtanu isinitti mufadhu isin arrabsu. Takkaa isin anaa isin arrabsu argitaniittu hin arrabsu. Rakkoo isaati sirraa'uu qaba bakki sun. Jawaaris rakkoo sirraa'uu qaba yaani. Himaa inni nabiyyii miti jiran. Namuma akka keenyaa tokko hayyuudha kalas. Akkuma isin jaallattan nutis jaallanna waa biraan jiru. Malee quraana irraa fideetii miti jechuudha kan inni nu barsiisaa jiru. Waan sammuu isaa keessaa fidee nu barsiisaa jira miti. Hayyuu jechuun akkas beekaa jechuun akkas miti. Beekaan immoo hin dogoggoru seerri jedhu yookaan immoo amantaan jedhu jira hin jiru. Sammuun hin dogoggorre addunyaa kanarra hin jiru jechuudha. Sammuun namaa inuma dogoggora. Amma Jawaar beekaadha miti. Beekaadha maaliif masqala kana hin barirre inni. Ilmi namaa hin dogoggora. Fudhaa kana isin. Maal isin dogoggortanii hin beektanu? Waan hin taanetti dogoggortanii hin beektanu? Garuu yeroo namni isinitti immoo of sirreessita. Wanti kun akkana amantaa kootu qaada waan akkanaatiidha jedhee namni of hubachiisa wal hubachiisas kanatti hin beekaani kan hin beeku jechuudha. Yoo nuti wal dhoskine yoo nuti immoo sababa isa jaallannuu fi
rakkina isaa kana awwaallee dhoskine maal rakku maaltu uumama beektu alagaatu baay'eetu daawwataa jiru jechuudha. Alagoonni baay'ee jiru jechuudha. Kan waan kana ilaalanii muudii nutti qabantu jiru jechuudha. Wi Jawaar Musliimaa miti ijoollee maaliif kana kaata warra jedhamtu jiru jechuudha. Yeroo Jawaar tuqamu nutis tuqamaadha beekaa. Wanti isin beeku qabdanu jechuudha. Yeroo Abiyyi tuqamu isin tuqamuudha. Zalaast seenaan keenya walumatti galamaa haa jechuudha. Wanti isin beeku qabdanu amma osoo bal'ifnee yaanna ta'e nuti Oromoonni kuni fudhaa harsiin maqaan badee Jimmaan maqaan hin tolu. Jimmaan maqaa tole Harargeen maqaan hin badu. Bannaa walumatti bada. Seenaa walumatti galmaa haa jechuudha. Wanti isin beeku qabdanu jechuudha. Ajina keenya soo ta'e Oromoo yeroo sana kan wal nyaataa wal jibbaa wal xireeffataa turte jedhama. Seenaan nu yaada ta'a jechuudha. Yoo nuti waan gaarii goone wal sirreeffanne wal kabajne wal arrabsine yaada mormine wal sirreeffanne seenaa gaarii hojjennee darbina jechuudha nuti dhalootaaf. Boriitu maal jedhu seenaa gaarii waa'ee keenyaa dubbatu jechuudha. Dhaloonni yeroo sana Oromoon yeroo sana haala kanaan walii galee haala kanaan wal jaalateetu waliin bulaa ture waan jedhu dubbata dhaloonni dhufullee jechuudha. Kanaafuu erga jaallattee sirriitti tiskadhu rakkoo isaa itti himadhu jechuun barbaada. An kana yoo akka badiitti fudhattanii ana gara kootti ifa manaa godhaa. Maaliif anis nama tokko waan naan taane tokko harkatti qabu yaani yoo kun immoo badii dheettanii na uffachaachuun barbaada. Ejjenni warri viidiyoo keenyaaf haaraa taatan subscribe godhachuudhaan laayikii tuquudhaan illee nu jajjabeessaa maatii keenya ta'a. Horaa bulaa wal gorfannaa wal gorfataatuma dabarraa wal sirreeffataa bullaa jennaa halkan gaarii isin hawwa.